hambaa seenaa manca'ee dagatame. Har'aan tanas seenaa biraa waa'ee mootii Liji Iyyaasuu jedhu qabannee isinii dhiyaannee jirra. YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuun nu cinaa dhaabbadha. Sagantichas hanga xumuraa nu faana bu'aa, nu hordofaa. Mootiin Liji Iyyaasuun kalaa lakkoofsa Awurooppaa bara 1916tti biyya Itoophiyaa bulchaa akka ture seenaan ni mul'isa. Mootota bara sanaa biyyattii bulchaa turan keessaa umriidhaan ijoolleedha. Bara bulchiinsa isaatti seerota mootonni Shawaa hordofaa turan keessaa bahuun adeemsa haaraa hordofuun akka yaalaa ture himama. Keessumaa walqixxummaa amantaalee irratti ilaalchi inni tankaarfachiisu mootota Shawaa yeroo sanaa turan biratti fudhatama isa dhabsiisee ololaa fi gocha irratti fincilamaa ture. Dhiibbaa biyya keessaa fi alaa tureen barri bulchiinsa mootummaa isaa waggaa 3 hin caalle ta'ee hafe. Kaseenaan jedhutti Liji Iyyaasuun erga aangoo irraa bu'ee mootii Zawdituun bakka bu'anii carraan isaa mana hidhaa ture. Manneen hidhaa Finfinnee, Fiichee fi Guraawaatti akka hidhamaa tures himama. Iddoowwan mana hidhaa Liji Iyyaasuun itti hidhamaa ture keessaa bakka pirojektii guddaa itti qophaa'ame kan ijaarame mana hidhaa Liji Iyyaasuu kan Harargee Bahaatti argamudha. Manni hidhaa kunis Harargee Bahaa aanaa Guraawaatti kan argamu yoo ta'u magaalaa Harar irraa fageenya kiiloomeetira 75 ta'u irratti argama. Manni hidhaa kun magaalaa aanichaa cinatti lafa ol ka'iinsa qabu irratti ijaarame. Bakki kun ollaa gaara guddaa Harargee gaara mul'ataa waan jiruuf qilleensi isaa diilallaa cimaa kan qabudha. Ragaan barreeffama mana hidhaa kanarratti hanga ammaa maxxanee jiru akka ibsutti manni hidhaa kun ajaja mootichaa Haile Sillaaseetiin bara 1925tti ijaarame. Mootiin Haile Sillaasee osoo muudama mootii ta'uu argatiin biyya bulchuu kan eegalin dura kutaa Awuraajjaa gaara mul'ataa jedhamu beekamu kana bulchaa turani. Haala qubsuma lafichaa fi tooftaawwan eegumsaa mijataa ta'e naannoon sun qabu waan beekamaniif jechas bakka kanatti Liji Iyyaasuu mana hidhaa kan ijaaruuf akka filatantu himama. Ragaan waajjira kominikeeshinii aanaa Guraawaa fi manguddoota naannichaa irraa arganne akka mul'isutti ijaarsi mana hidhaa kana lafa kaaree meetira 5,000 yookiin ammoo walakkaa hektaaraa irraa kan qubatedha. Diizaayinii mana hidhichaa ammoo ogeettii biyya Armaaniyaa kan Amaaliyaa jedhamtuun akka qophaa'es ragaaleen seenaa ni mul'isa. Obbo Siraaj Ahmad manguddoon ganna 81 yoo ta'an jaarsa biyya aanaa Guraawaa fi nama seenaa mana hidhaa kanaa qoratanii beekani. Akka seenaan jedhanitti lafti manni hidhaa kun itti ijaarame haalaan tarsiimawaa waan ta'edha. Lafti kun lafa ol ka'aadha. Asirra dhaabbattee kallattii hunda argita. Lafa dheessituu jalaa hin baane bakka istiraateejiikii ta'edha. Haile Sillaaseen kana gaafa kutaa biyya gaara mul'ataa kana bulchaa ture waan beekuuf filate jedhu. Ijaarsi mana hidhaa kana bara 1923 hanga bara 1925 waggoota 2 fudhatedha. Fulbaana 5 bara 1925 yeroo manni hidhaa kun eebbifamus mootiin bakkichatti argamanii eebbisiisanii. Ijaarsa mana hidhaa kanaatiif hawaasa naannootu itti hirmaate. Dhakaa fi meeshaalee ijaarsaa fageenya irraa guure kan jedhan manguddoon Siraaj hanga xumuraatti mana hidhaatii ta'uusaa namni beeku hin turre. Manni kun hogguu ijaaramu masaraa mootummaa Awuraajjaa gaara mul'ataa jedhameeti. Biyya masaraadha jedhee dadhabee kan ijaaredha. Fulbaana 5 bara 1925 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa eebbifamu Liji Iyyaasuun mana hidhaa Fiichee irraa dhufee asitti hidhaa seene jedhan. Manni hidhaa kun dallaa fi kutaa eegumsaa hedduu qaba. Galma guddaa kan masaraa mootummaa fakkaatu bakka Liji Iyyaasuun itti hidhamu sana ga'uuf mooraa 3 keessa darbama. Dallaa jalqabarraa jiru gama alaatiin manneen kutaa qaban heddummaatanii jiru. Kutaaleen kunniin kutaa waraanni keessa qubatee eegaa akka ture himu manguddoonni. Kutaalee hambaa seenaa kanaa karaa alaatiin ijaaramanii turan kana keessa yeroo ammaa poolisoonni Oromiyaa buufatanii keessa jiraachaa akka jiran BBC'n taajjabeera. Dallaa jalqabaa kun karaa baha biiftuutiin karra seensaa qaba. Karra kaanii yeroo ol seenamu mooraa seenaa lammaffaatu jira. Mooraa lammaffaa kana keessa immoo kutaalee ol dhedheeroo lama kan keessa isa saanqaan ijaarametu jira. Kutaaleen kunniin ammoo kutaalee keessumoonni itti simatamanii
akka turantu himama. Balballi sadaffaadhaan yeroo ol seenamu ammoo mooraa isaa sadaffaa bal'ina qabutu jira. Mooraan kun mooraa kutaan mana hidhaa Liji Iyyaasuun keessatti argamudha. Gamoon manni hidhaa Liji Iyyaasuu keessatti argamu kun galma moototaa kan fakkaatuu fi gubbaa isaa irraa tuuta lama kan qabudha. Kutaa Liji Iyyaasuu itti hidhamu kana seenuun dura gama bitaa fi mirgaatiin kutaalee lamatu jira. Kutaaleen kunniinis kutaa waardiyoota eegumsaa akka turan himu manguddoonni mana hidhaa kana ni daawwachiisan. Naannessaan gamoo mana hidhaa kana foddaa hedduu kan qabu ta'ullee hundi isaatu sibiilaan kan dalleeffamanidha. Balballi gamoo kanatti ol galchu ammoo tokko qofa. Innis sibiila cimaa qabuun kan cufamudha. Manguddoonni aanaa Guraawaa obbo Siraaj Ahmadii fi obbo Alii Bushuraa akka jedhanitti ijaarsi gamoo kanaatu meeshaalee qorraa hammeessan kan akka soogiddaatti makamee ijaarame. Kanaaf jecha kutaan itti hidhamuu kun diilallaa qaba. Balbala jalqabaa erga ol seenamee booda barandaa manichaa gama bitaarraa xiqqoo akkuma deemameen balbala gara kutaa mana hidhaatti ol nama seensisutu jira. Kutaan kun bal'ina qaba. Kutaa kana keessatti teensoon sibiila irraa hojjetame kan Liji Iyyaasuun irra taa'aa ture ammaayyuu kutaa kana keessatti argama. Teessumni kun guutummaa isaa sibiila irraa kan tolfame yoo ta'u bal'inni isaa akka nama tokkoof ta'utti hojjetamee duubattis hirkannaa qaba. Teessoon kun haala qilleensaa kam keessattuu akka diilallaa'u sibiila irraa hojjetame fakkaata jedhu manguddoon. Teessumichi diilalla cimaa cabbitti dhiyaatu qaba. Liji Iyyaasuun teessoo kanarra taa'uun iddoo abiddaa qaqqaammannaa bifa ammayyaatiin hojjetame kanatti abidda ho'ifataa ture jedhu manguddoon seenaa himan. Bakki abidda itti qaqqaammatan kun garuu yeroo ammaa kunuunsa dhabuudhaan jijjigaa akka jiru gaazexeessitoonni BBC arganiiru. Kutaa mana hidhaa kana keessatti cancalli Liji Iyyaasuu ittiin hidhamaa ture jedhamus maramee ciisee jira. Ta'us cancalli ittiin hidhamee ture waan badeef fakkeenyummaan kun as kaa'amee shakkiin jedhu akka jirus himu obbo Siraajii fi obbo Aliin. Galmi mana hidhaa kun iddoo Liji Iyyaasuun gosoota waliin wal argee haasa'u, iddoo bultii fi iddoo barandatti bahee aara galfatuu fi saddeeqaa taphatus kan qabudha. Mooraa sadaffaa kana keessatti gamoon mana hidhaa kun walakkaa irratti qubatee argama. Duuba isaatiin ammoo kutaalee nyaanni itti qophaa'u kutaa lafa jalaa kan Liji Iyyaasuun itti garafamu jedhamu ni argamu. Manni nyaanni itti qophaa'aa jedhamu mooruma sadaffaa kana keessatti gama duubaatiin kan argamu yoo ta'u kutaaleen kunniin eegumsa dhabuudhaan amma sadarkaa guutumatti manca'uu irratti gahaniiru. Gama duuba kanaan kutaa nyaanni itti qophaa'u bira yeroo darbamu ulaa mooraa sadaffaa kana keessaa baasee mooraa biraatti nama dabarsutu jira. Gamoo kutaalee lafa jalaa fi keessaa qabu jalqabaa harka bitaa irratti argama. Gubbaa isaatti qondaaltotatu saddeeqa itti taphata. Jala isaatti ammoo Liji Iyyaasuun kan itti garafamu jedha manguddoonni. Mooraa gara duubaatiin jiru kana gama mirgaatiin kutaalee hedduutu marsee argama. Kutaan eegumsaa kaan ammoo kutaa aangaa'ota haala Liji Iyyaasuu hordofaniiti. Ta'us kutaaleen dallaa duubaa kanaa keessaa marsanii ijaaramanii jiran hedduun isaanii kunuunsa dhabuun jijjigaa jiru. Liji Iyyaasuun waggoota 3 mana hidhaa kanatti erga hidhameen booda bara Xaaliyaaniin biyyaa wareerte bara 1928 akka lakkoofsa Itoophiyaa ajaja mooticha Haile Sillaaseetiin achii baafamee akka ajjeefame seenaan hima. Ta'us Liji Iyyaasuu eessatti akka ajjeefamee fi awwaalames shakkiidhaan alatti ragaan qulqullaa'aan asii jedhu hin argamne jedhu manguddoon. Akka manguddoonni aanaa Guraawaa obbo Siraajii fi obbo Aliin jedhanitti manni hidhaa Liji Iyyaasuu kun ergaa inni keessaa baafameen booda waajjira bulchaa kutaa awraajaa ta'uun tajaajilaa ture. Ergasii yeroo dargii ammoo akka waajjira mallaqaa fi waajjiraalee birootti itti fayyadamamaa ture. Hanga yeroo sanaatti hambaan kun eegumsa fooyya'aa qabaachaa akka tures himu. Bara Addawaawiyaan goora ture ammoo yeroo dheeraadhaaf akka bakka buufannaa waraana mootummaa fi bakka hidhaa ta'uunis tajaajilaa ture. Yeroo kana qabeenya hambaa kanarraa mancaatiin guddaan ga'uu himu. Meeshaaleen mana hidhichaa keessa turan hedduunis achii bahuun harka namoota dhuunfaa akka gales miira gaabbiitiin himu manguddoonni. Kana malees keenya manichaa dabalatee meeshaaleen seenaa achi keessa turan manca'us himu. Akka fakkeenyaatti
keenyaan kutaalee mooraa mana hidhaatiin duuba jiran irratti barreeffamoota adda addaa barreessuun badiif saaxilamaniiru. Kanaan alas kutaaleen keessoo mana hidhichaa suphaa dhabuun jijjigaa jira. Dhakaan manni hidhichaa irraa ijaarame halluu mataasaa kan adda ta'e kan qabu ta'ullee kutaan seensaa mana hidhichaa jiruu keenyaa isaa qalamaan dibuun buurri isaa badeera. Bakka bu'aa itti gaafatama waajjira aadaa fi turizimii aanaa Guraawaa obbo Caalaa Toofiq manni hidhaa Liji Iyyaasuu kun silaa kunuunfamee madda turizimii jabaa kan ta'u ture jedhu. Manni kun akka suphamuuf akka waajjira keenyaatti qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa turre. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa manichi yeroo suphaa masaraa Kumsaa Morodaa xumuramuu itti aansee akka haaromfamu waadaa nuuf seenee ture jedhu. Waajjirri isaanii meeshaalee aadaa manicha keessaa baafanii fi harka namoota dhuunfaa seenan barbaaduun gara manichaatti deebisuuf hojjechaa jiraachuu himu obbo Caalaan. Qawwee Liji Iyyaasuu ittiin eeggamaa ture waajjira jedhamu faatu ture. Qawween sun as keessaa bahee waajjira poolisii jira. Amma isaan waliin dubbannee akka mana kanatti deebi'u walii galleerra. Meeshaan kaanis kan asii bahan kitaaba Liji Iyyaasuun barreesse dabalate harka nama dhuunfaa akka jiru eeruu arganne hordoffii gochaa jirra jedhan. Dhiibbaa fi gaafii irra deddeebiin taasifameen jijjiirama booda waraanni mana kana keessaa baafame jedhan. Liji Iyyaasuun erga mana hidhaa kanaa baafame ajjeefamee booda bakka itti awwaalame qorannoon taasisuun akka adda baasan jiranii fi qorannoon ogeessota arkoolojii mirkaneeffachuu akka isaan hafus dubbatan. Hambaan seenaa mana hidhaa Liji Iyyaasuu kun qabeenya aanichaa qofa osoo hin taane qabeenya biyyaa waan ta'eef qaamni hundi xiyyeeffannaa akka itti kennuuf gaafatan. Liji Iyyaasuun erga mana hidhaawwan adda addaa keessatti dararamaa tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1928 mana hidhaa Guraawaa aanaa kanaa baafamuun umrii isaa waggaa 40tti akka ajjeefame ragaaleen seenaa isaa irratti barreeffaman ni mul'isu. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production qophii har'aan qindeeffanne asuma irratti xumurre jirra. Isin ammootu YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuun nu bira dhaabbadhaa. Horaa bulaa deebanaa.